Kun waraana Alaziziin guyyaa kaleessaa eebbisiisaa oole duraan leenjisaa ture kalee akka eebbisiisaa ture haasaa isaa kaachii irratti godhee irraa walumaan ka daawwannu taasimaan hordofaa isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Alaziziin haasaa inni taasise irraa waan xiqqoo isinii dubbisaa asumaan hordofaa isiniin jira. Guyyaa kaleessaa Alaziziin waraana leenjisaa ture eebbisiisee ture gachi irratti haasaa Itoophiyaa godhe maal akka fakkaatu walumaan ka ilaallu ta'a. Itoophiyaa amata 10 eega gaafa gartee bishaan kana eegaltee andurumaanuu dubbaddeetiin jira jechuudhaan akka hin ijaarre akka nurraa hin qunne akka nurraa hin kunne dhowweetiin jira jechuudhaan gabaasee jira. Itoophiyaan garuu amata jabaattuuf bishaan kana dhaabuu hin dandeenye akkuma itti fuuftetti jirti jechuudha. Eegi gaafasii hedduu mokkore naannoo adda addaa deemee akka Itoophiyaan gartee bishaan kana hin hiine akka bishaan kana nurraa hin kunne bishaan Naayil akka nurraa hin dhowwin naannoo adda addaa Suudaanis akkasuma naannoo adda addaa hunda deemee Eertiriyaa hunda deemee gaafachaatiin ture jechuudhaan gabaasee jira. Garuu yeroo ammaa kanatti bishaan kun eeguma inni osoo akkas ta'u amata 10 fite amma yeroo eebbarra gahee jiru kanatti amma waraana buufadha jedhee lafa dhiitaa ture amma garuu haamilee saniin qabu jechuun haasaa isaa keessatti garsiisee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Alaziziin haasaa inni taasise kanarratti Itoophiyaan biyya mataa jabduuti biyya namaaf ugati jechuu hin dandeenye biyya hedduu takka namaaf faallaa deemtu waan taateef Itoophiyaa kana dhahee bishaan kanarraa ni buusa jechuun kiyya maraatu natti fakkaata jechuu dubbatee jira. Haasaa isaa keessatti dubbiin kun akka gabbu'ee jiru gabaafameeti jira. Akkasuma Alaziziin guyyaa kalee eebba irratti haasaa inni dabarseen Itoophiyaa yeroo xumuraa amata 10 fitte. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waraanni Masrii Soomaaliyaa keessatti bu'e. Soomaaliyaa keessa waraana buusee Masrii waraana guddaa markaba guddaadhaan feetee Soomaaliyaa keessatti buuste. Soomaaliyaa keessatti buuftee harka shororkeessitootaatii galchuudhaaf gisee karaa Maqdashootiin bahariin hin seenu. Gisee karaa Maqdashootiin gartee waraanni markabaan seenu. Waraanni Soomaalee Maqdashoon simate. Eegaa simatee irraa gara waraana isaatiin ni fudhate. Kaambii laa'ee fi kaambitti ni galche. Osoo achirraa lamas hin bulin Alshabaabiin dhukkeedhaan itti kaasuudhaan waraana gama tokko irraa akka fudhattee jirtus gabaafameeti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana Soomaaliyaa keessa Soomaaleen akka Alshabaab irree hin qabne argameeti jira. Amma durallee kaambii seentee waraana mootummaa agartee meeshaa waraana gurguddaa fudhatteetiin turte amma sitti deebitee gartee bombiidhaan dhooftee magaalaa keessaa waraana guurratteetiin turte. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Masriin Soomaalee waraana kennituuf Soomaaliyaan gartee biyya of dandeette waan hin taaneef biyya waraana ofirraa qolachuu hin dandeenye fi biyya shororkeessitoota ofirraa dhoowwuu hin dandeenye. Kanaafuu biyya isii keessa shororkummaan uumuudhaan gaabbii hedduu keessa galee jira akka waan jiruutti pirezidaantiin naannoo Soomaalee Maqdashoo Hassan Sheikh Mahmud muddama keessa akka galee jiru gabaafamaati jira. Akkasuma itti aansuudhaan waraanni Itoophiyaa guddaan akkuma jiruudhaan magaalaa gugurdoo akkasuma eerpoortii kan Maqdashoon taane guututti waraana Maqdashoo kan hin taane gara biraatiin hundayyuu akka waraanni Itoophiyaa dhuunfatee jiru gabaafamaati jira. Hanga Puutilaandii fi hanga Dooloo akkasuma daangaa Somaalee akkasuma guutuu Somaaleelaan akkasuma naannoo adda addaa naannoo xixiqqoo fi gugurdoo akkasuma eerpoortii xixiqqoo fi gugurdoo kan Somaalee Maqdashoon taane hundayyuu akka Itoophiyaa harka jirtu gabaafamaati jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waraanni biyya san keessa jiru ka gaanfa Afrikaatiif Alshabaabii Somaalee irraa eeguu ture yeroo ammaa kan akka Somaalee guutuu qabateetiin jiru waraana yoo xiqqaate waraana 7,000 akka ga'u gabaafamaati jira. Waraana 7,000 akka gaanfa Afrikaa Somaaliyaa keessa taa'ee eegaa ture yeroo ammaa kana waraanni Itoophiyaa guutuutti asii kan itti ergame guutuun sanii walitti dabalamee akka jiru gabaafamaati jira. Somaaleen wartee waraana sana akka Itoophiyaan irraa baaftu jechuudhaan gabaasa dabarsitee turte Itoophiyaan hin baasu jechuudhaan guutuutti Somaaliyaa akka dhuunfatu waraanni sun Itoophiyaan gabaasteeti jirti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya
Hamileen gisee ammaa ganda fiiganii Itoophiyaan dhoofna jedhanii fokkoran sun yeroo ammaa kana fashalaa jirtu gabaafamaatti jira. Gama biraatiin Itoophiyaa fi Somaalilaand mallattoo walii galaasan akka hojiirra oolchaa jirtu gabaafameeti jira. Akkasuma bishaan baharaa bakki Itoophiyaaf dabarfamee kennamu hundi mallattaa'ee akka jiru gabaafamaatti jira. Itoophiyaan guututti waraana isii akka achi buusaatiin jirtu akkasuma kaambii akka tolfataatiin jirtu ilaa hanga Somaalee Puutilaanditti guutuma hanga Somaalee Puutilaandii akka Somaalee Hargeysaa guutuu kaambii gugurdoo akka achitti buusaa jirtu baara irratti gabaafamaatti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hamileen Somaaleen fokkoraatiin turte akkasuma Masriinis akkasuma gama biraatiin Eertiriyaanis harka keessaa qabdu waraana leenjiftee Somaaleef kennite akkasuma ufiillee waraana ergitee fi akka jirtu gabaafamaatti jira. Garuu milkaa'uu hin dandeenye ka jedhu yeroo ammaa kanatti milkaa'uun hamilee harkaa bade Eertiriyaan akka waraana ofii keessaa baafataatiin jirtullee gabaafamaatti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Abdul Fattah al-Aziizii waraana isaa achi buuse san akka Al-Shabaab harka galaa jiru shakkii akka waan qabuuf gaabbii keessa akka galee jiru gabaafameeti jira. Osoma kun kanaan jiruyyuu Al-Shabaab dhiyoo kana kaambii seentee waraana gugurdaa harkaa guurrattee akka turtellee gabaafameeti jira. Yoo xiqqaateef fooqii takka bombiidhaan dhooftee miidhaa nama hedduullee akka irra geessitee jirtullee gabaafameeti jira. Itoophiyaan takkayyuu biyya namaa gali jilbiifattee hin beekne ammallee jilbiifachuufillee hin teene kanaafuu akka itti fuufaatiin jirtu waan jette sanillee akka galmaan geettu akkuma itti fuuftetti akka jirtutti gabaafamaatti jira. Haasa dhiyoo kana gartee marii Yurooppii keessatti ta'an akkasuma pirezidaantiin ajaalaa akka Itoophiyaa haasa isaa akka taasise irrattis Somaalee waan kana akka harka keessaa fudhattu akka Somaalilaand biyya taatu waan hundaayyuu haasaa taasiseeti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun keenya akka guyyaa irraa kana fakkaata asumaan nu hordofaa isiniin jenna. Masriin dubbii barbaadu waraana dirree xiyyaara gartee waraana Somaalee keessatti buustee Somaalee akka shororkeessaatiin jirtu waraanaaf saaxilaatiin jirtu jechuudha. Akkasuma Somaalilaandilleen waraana gartee isii kan qopheeffatte Itoophiyaa irraa kan leenjifatte biyya isiitiif sarbamuun dirqama jechuudhaan biyyi tiyya rippaabilikaa akka taatuuf ani gabbaheetiin ofirraa dhoowwaa waan barbaade hundaan akka ofirraa qoladhu jechuudhaan hanga Somaalilaanditti hanga Somaalee Puutilaanditti Somaaleen akka citaatiin jirtu gabaafamaatti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Itoophiyaa yeroo ammaa kana Somaalee guutuu kontirooltee akka qabaatiin jirtu gabaafamaatti jira. Masriin ammoo shirrii isii Masrii akka daaraa ta'aa jiru akkasuma akka hamilee dhabaatiin jirtullee dhagamaatti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana dubbiin Itoophiyaa irratti illee deemaatiin jirtuuf ka Itoophiyaa keessaa deemaatiin jirtu hedduu jajjabduu waan taateef akkasuma humna takkaa fi akkasuma humna qabnuu fi biyya teenya irratti akkasuma Itoophiyaan takkaayyuu biyya takkaafuu gabroofamtee waan hin beekneef ammas gabroomamuu waan hin dandeenyeef tokkummaadhaan biyya keenya kaanee akka marfanne akka eeggannu jechuudhaan Itoophiyaan gabaasaati jirti. Sablammoonni Itoophiyaa guututti akka biyya isii Itoophiyaa kabachiistu daangaa isii akka nagaa eeggattu akkasuma waan isii tuqe hunda akka qolachuu dandeettu takkaayyuu namaaf hin jilbiiffanne ammallee hin jilbiiffannu jechuudhaan kaatiin jiran jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya biyya takkaayyuu namaaf hin gabroonfamin amma eenyu gabroomsuudhaaf deema jechuun hedduu kagaafii uummatatti ta'e. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya sochiin Itoophiyaan amma geggeessaatiin jirtu gaanfa Afrikaatittuu yaaddoo akka taatiin jiru gabaafamaatti jira. Dubbiin Itoophiyaa ammaan tana Somaalee guutuu kontirool gootee qabdi. Yoo ol guddatte wanni irraa hafe Somaalee guutuu irraa magaalaa Maqdashoo qofa akka taate beekamaatti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin ammaan tana deemaatiin jirtu hedduu jabaattu waan taateef
wanni yoo hamilee nu tuqaatiin jirtu yoo taate biyya keessa shororkaa biyya keessa nutti uumaatiin jira. Sabaaf sablammoonni walirratti uumaatiin jiran akka dhaabbannee wal dura dhaabbannee araaraan akka fixatamu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Itoophiyaa takkattiif akka dhaabbannu kabajaadhaan isin gaafanna jechuudhaan mootummaan gaafii dhiyeessee jira.